Elisachima Wagakana Andualam Gosa Albamina Yantu tokko faba usati wal qabate yaadannoo qananiinaaf haa ta'u jedhee jira Andualam Gosa Oromummaa ishee ni jaalladhe eenyummaa ishee fidu Raachusi jennee Oromoo goonuma mucatti Shamarreen takka durbummaa ishee doolaara Ameerikaa miliyoona 1.8tti gurguratte Doolaarri miliyoona 1.8tti xiqqaata anuun kaffalaatu as jiraatte Wakkan si jibbu anta kaaduu ni arana ma jibbu beeku simmoo akkan jibbu wi Maayin akkasitti jibbu masaanu keetimoo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shamar kafoni hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show akkamnaaf jirtu jiruun jireenya afaan akkamiin isiniin jedha harragaa video kabraa isinii qabadhee dhufeetan jira I know xiqqoo walirraa babbannee jira video jechuudhaafis xiqqoo naan mijoomne kanaafan isin jedhaa badee ganni kun akkamisni ganni kun isin biraa akkam ganni galeera barumsis dhadhaabateera yuunivarsiitiin garaagaraa illee barattoota eebbiseera hamma mana teenya wal ilaaluudha miti sichimmaa kana booda yoo rabbi nu gargaare sichi kana booda maa Waluka gadhiifna maayinni ati fay akkamitti torbee tokkotti akkas furdatte ati fay torbee tokkotti akkas furdatte maayinni maal nyaatatta waan ulu siite qabdaa siiteera ati fay ilma siite akkasi sichigaa wajjin bohaarra jechuudha ganna kana wajjin fataa zanaa jedha dabarsine jechaadha yaadda'ina warri madam qammocheesinis Abshiruma rin magari channel kana tarawaa dhuftan subscribe godha maati channel kana taani isiniin jedha hundi keenya sanu subscribe akka ndaganne subscribe kuma 50 seenuudhaaf gara nama kumaawwa innu hafe kanaaf meeme hundi keessanu akka ndaganne warri haaraa taatan video kana illee hundi keessanu like gochuudhaan hiriyoota keessan illee wajjin buhaaraa jechuudhaan share gochuun dagatina isiniin jaaladha isin yaadeera gara video Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan jirta ambasa keluarga kena kakabera. Gaba gagese tinje. Mal birri malina argite birri namni kuma tokko nyaata. Kuma tokko na argite siifan ken. Kuma tokko namni nyaata jiru. Kuma sadi malee. Dumnaan siikena baritti. Dumnaan siikena hambasa kumaali biri kuma tokko qofatti argite ati namni kuma sadii nyaata hambasa kumaal taate maayinni biriin kuma tokkotti indoom gaafanni maal jedhe mucaa ay namni guddaan gaafa haasa'u dadhabu dudubbeedha akkas taa'ee ijoollee haasofsiisa Amri nabiyyiitiin bultii jaalaanna fuulee fuusifannee heerumsiifanna karaan kana irra deemnaani akka lamni keenya bu'uura taatu akka ilmaan keenya diiniidhaan ol kaatu qoqqopheessu aadaa baani waa toleera karaa nabiyyi keenya sochii alaa manaa ibsaa jireenya rabbiin keenya nu badhaafnaani. Jalqaba kan nurratti babaadu amri nabiyyiitiin bultii jaalaan akkasitti laasini galee akkasitti fuudha jechuun akkasitti isini galee dorbii akkasii ana wajjin fardarata ta'e si wal fuudhu jechuun durba barbaadan na dubbisaa isini galee durba makiinaa Shamarreen takka durbummaa ishee doolaara Ameerikaa miliyoona 1.8tti gurguratte ajaa'ibam shamarreen lammii Ingilizii kan 22 maqaan ishee Laawuraa jedhamtu tun jiraattuu magaalaa Manchester yoo taatu durbummaa ishee toora intarneetii irratti beeksisuun namoota dorgomsiisuun caalbaasii eegalte sana booda iyyatoo fi dhaabbata Cinderella Courts jedhamutti dhiyeessite adeemsi caalbaasichaa dorgommii ji'oota muraasa booda osoo hin jalqabin dura namoota bituu danda'an waliin wal argisiisuudha akkasumas durbummaan ishee ogeessaan ilaalamee erga mirkaneeffamee booda taatoo yookaan aktara Hollywoodii baay'ee beekamaa ta'e Los Angeles irraa caalbaasii kana injifachuun xumura irratti nama siyaasaa London keessa jiraatuu fi daldalaa Dubaay irraa dhufe tokko injifatee durbummaa ishee fudhate shamarreen tun barattuu yuunivarsiitii Brighton yoo taatu murtee ishee kanaan akka hin gaabbine himuun gaafa tokko nama sooressaa jedhamuuf kaayyoo akka qabdu dubbatti kana godhuu kiyyatti xiqqoollee hin gaabbu shamarran hedduun durbummaa isaanii bilaashatti kan dhaban hedduudha jechuunis shamarran
hedduu qeeqxee jirti. Ani yoo xiqqaate jireenya kiyya gara fuulduraatti dukkanaa ittiin ibsee jira jechuunis dubbattee jirti. Dubartoota keessaatis shamarran durbummaa qaban keessaa kan milkoofte taatee galmooftee jirti. Ajaa'iba! Gurgurtaan durbummaa dargaggoota maallaqa qaban biratti barbaadamaa dhufee jira. Akka wallahi birriin doolarii miiliyoonii tokko tuqaa 8 bitti bicata si akkasitti jecha anu nan kennaafatu jiraatte anu nan kennaa wanta akkasii badeeraan biyya keenya irraa badeera isinii galee iddiin naqaaruun beeknu jechuun garaa keessatti jechuun dhiifame muttumamuu maa inni akkasidhan anilleen argine nurkaa badeera akkasii gaa isinii galee dallanaa warri bakka hin taanetti gattan barumsa isiniif haa ta'u kun warri immoo qabdan eeggadhaa borsaa akkuma seddoonni eeggadda jette. Oromummaa ishee ni jaalladhe eenyummaa ishee fiduuti aadaa ishee guddisuuf oliif gadi kaatti sabboontuu Oromoo isheen yommuu goote afaan ishee miidhagaan ogguu isheen haasoftu Oromummaa isheetiin yommuu itti boontu baay'een ishee jaalladhe. Daran jaalatamtu ni darani jaalatamtu. Ana fuula gaankola. Raachi sumaaf jechuun mudatti kan Oromoo goona malee gaa jechuun yoo jaallatte nutti mikamaa inni baay'ee yoo jaallata jechuun yoo jaallate nutti miti Oromoo goona Oromoo video kana irratti kan namoonni baay'een irratti dubbataa turanii siif jecha Oromoo taatu mucaan baay'ee jedhamaa jira kanaaf video kana siif dhiyeesse irratti illee dubbatamaa ture jechaadha raachuun as TikTok kanarraa eenyuun fuudhee bareeda maakii jenne maakii ibsishaa jira miti ergasii አመሙ እኛና ታቱፍ እኛን ፍለኑፍ የአመቱ ምርጥ አልበም አያንቱ ሆኖ ተመርጧል ማለት ነው። የአርቲስት አንዱዓለም ጎሳ አልበም በአጫሉ ሁንዴሳ አዋርድ ላይ የአመቱ ምርጥ አልበም በመሆን ሽልማቱን ወስዶታል። እዚህ አልበም ላይ የተሳተፉትን ሁሉ በማኔጀሩ በኩል አመስግኖ እዚህ አልበም ላይ ትልቁን ድርሻና ልፋት የነበራት ቀነኒ አዱኛ ናት። ለሷ መታሰቢያ ይሁንልኝ ሲል አርቲስት አንዱዓለም ጎሳ መልእክቱን በማኔጀሩ በኩል አስተላልፏል። ሊሳጭማ ወጋ ከና አንዱዓለም ጎሳ Ayata ta'usimo Andu'aalem gaddarra jira yeroo ammaa kana haala baay'ee ulfaataa keessa jira dhaamsanii dhaammateenii waggaa furduraa abdii kutadheen ture addunyaa muuziqaa keessatti garuu abdii koo lafaa kaastee kan ol kaastee sadarkaa kanatti na deebistee haadha warraa koo fi yaadannoo naaf haa ta'uu jedheera ulfaadhaa. Ega akkuma asirratti dhageessan albamiin ayyaantuu kan Andu'aalem Gosaa jechaadha. Waggaa kanaaf filatamee jira. Tokkoffaa bahee jira jechaadha. Isaaf immoo Andu'aalem Gosaa qananii addunyaatiif yaadannoo naaf haa ta'u jedhee asirratti dhiyeessee jira akkuma argitan. Wakkan si jibbu wanta akka duniyaarraa nama jibbu hin beeku simmoo akkan jibbu wuy eebade jette arsiin. Eebade wallaahi azim keessa kootiin ani si jibba haasaan keen bareedu jechi keen bareedu. ያቃየውነች ምታስጠይ ልጅ ነሽ እሺ እኔ ሰክረሻል እንዴ ጠጥተሻል አልሰከርኩም አቂዱ ማን ስትድባት አቂዱ ምን ሆነሽ ነው ታዲያ እኔ ቆንጆ በቃ እሱ መንጅባን ሁሉ መንጅባን ሚኻ በገና ጅቢት እኔ ቆንጆ ቴንክ ዩ ያ ዌልካም ቴንክ ዩ ሶ ማች ማነራ ኢሪስት ያልስራ ለኪ Kanam ni si jibbu jiru beki afani. Jane konjo bagana jibbite. Thank you. Woi. Duga keso koti nan si jibba. Hayya dogo galato. Tai na jibbi amma sa majala indemi. Aso majala tai.
Masiin dhuftee galchi kinoo masiin dhuftee galchi ababaa darbachaarti maako. Way gudi bar andaan gudi addaku. Akkasi wono live irra galanii isuma dhugaasa onni keessa dubbachuudha kuno. Akka inni itti si jibbuan. Maalirraa haaleeffattee maa ibsisaas jala fudhate. Cubbuna nama naasofsiisinaatiin maal si goote masaanuu kee miti akkasuma jibbina akkasuma inni akkasuma jibbuun dhiisa. Egaa fiiroon alaaf qabadhee fi kana fakkaata isin turee isin baarsee isin gammachiisee yaada keessan komitii jaallatanii barreessuun dagatina haga viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroos Show bye.